Shalom shalom nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa inni dhumaaf darban qabne isiniif haa ta'u. Qulqulloota maatii waaqayyoo dhiiga Yesuusiin kan bitamtan qomoo filatamoo qomoo jaalatamoo maatii Kiristoos waldaa Yerusaalem alaa jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan Kiristoos biraatee isiniif haa ta'u. Akkam jirtu akkamiin si'achi kana keessanii akkam bultanii akkamiin yeroo kana keessan ana bira hundumtuu nagaadha. Waaqayyo nagaa kiyyaaf nagaa keessan baay'ise galataa ulfina guddaa fudhatu. Otoo waa'ee keenyaaf kan ciisa dhabu, otoo waa'ee keenyaaf kiyyoon kiyyeeffamu, otoo waa'ee keenyaaf boolli qotamu, otoo waa'ee keenyaaf xiyyi darbatamu garuu Waaqayyo naaf isin immoo dabarsee si'achi kanaaf daqiiqaa kana nuuf kenneera. Maqaan abbaa keenyaa baraa amma baraatti yaa eebbifamu. Baay'een isaanii carraa kana argachuu hin dandeenye obboloota. Aniif isin immoo nama carraa kana arganneetoo wajjin hin tajaajillee tajaajilamnu kan nu taasiseef galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan koo bara jireenya keessan haa eebbisu. Sagantaa bareedaa akkanaa nuuf qopheessitanii nu waamuu keessanitti waldaa Yerusaalem baay'ee isinitti gammannee jirra. Waaqayyoon bara jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa darbaa deema. Utuu isin hin qabin isiniin jettuun jaalladhaa. Ganamaa kaaftanii nu tajaajilamaa jirtu. Waaqayyoon bara jireenya keessan haa eebbisu. Eebbaftaa. Tole ani kanan irraa dhufe waldaa Alfaa Omeegaa irraan dhufe. Kanaaf si'achi kanatti immoo maqaan kan koo Alamiin jedhama. Seenaa biraan qabu seenaa koo Kiristoostuu fannoo gubbaa irratti xumure. Kanaaf si'achi kanatti immoo sagantaa diraamaatiin isin tajaajila. Diraamaa jechuun akkasumatti kolfamee darba osoo hin taane barnoonni diraamaan kun dabarsu maali jennee xiyyeeffannaadhaan dhaggeeffachuutu nurra jira. Kanaaf diraamaan kunis hojjettoonni diraamaa kanaa obboloota lama olittis ta'uu danda'a jechuudha gidduutti. Kanaaf irratti kan xiyyeeffatu obboloota shamarranii isaanis obboleettii keenya maqaan ishee Fedhashii fi Ayyaanee jedhamu jechuudha. Fedhashiin kun maal hordofti maal laaltee deemti yeroo baay'ee mana Waaqayyoo keessatti macaafa qulqulluu laaltee deemti moo sagalee raajotaa qofa hordofti moo maal kan jedhume wajjumaan taanetu irraa dhaggeeffannaa. Ayyaaneen kun immoo maal jetteetu gorsitu kan jedhume wajjumaan dhaggeeffannaa. Gooftaan hunduma keenya haa gargaaru. Xiyyeeffannaadhaan dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Garuma diraamaa sanatti isin dabarsa. Eebbifama. Obboleettii kiyya Fedhashiidhaa fi yeroo baay'ee sagantaa nan baasa. Obboleettiin kun maal taateeti sagantaa irratti hirmaachuu diddi? Maali laata? Maali rakkoo ishii? Mee keetti nan bilbilee gaafadha obboleettii kana. Heloo obboleettii kiyya Fedhashii, nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa siif haa ta'u. Akkam nagaa keetii jirta haadhoo koo? Baay'ee nagaa kooti galata Waaqayyoo. Ana biras hundumtuu nagaadha. Homaa rakkoon tokko hin jiru haadhoo koo. Akkamatti nagaa keetii? Anis baay'ee nagaa kooti galata isaa. Sagantaa sii baasetti nan ture. Maaliif irratti hin argamne haadhoo koo? Sagantaa waldaa isa kam keessatti sagantaa naa baaftee ani beektaa waldaa baay'ee keessan jira. Waldaa baay'ee keessaa maal goota haadhoo koo? Dhugaa waldaa afur keessan jira noo waldaa afur keessan jira. Bakka kanumaan waldaa wallatti fakkaata kan hin beekoni baay'inaanii. Sagantaa darbu sin hordofu. Ani diileetiin godha bilbilli godha jebinaan. Baay'ee sitti gadda dhugaa Waaqayyoo. Maal gootaa keessa teessa ree waldaa afur keessa maal hojjetta haadhoo koo? Diileetii goota taanaan maal goota waldaa keessa teessa? Waldaa raajotaa waldaa raajii harmaaffaa keessa jiraniif raajii yeroo keessa jiran sana keessatti sagaleedhuma isaanii qofan dhaggeeffadha malee ani bakka ani ijoollee biyya arabaa dhugaan siin jedha kunoo walumatti qabeen diileetii godhaan.
isaanii keessa ta'aniiti immoo kaan iddoo mijanne ta'aniitu sagalee isaanii waraabu. Isumatti immoo hidhaan dhalootaa hiikkachaatu jira. Maaliif Waaqayyoon immoo dibee lafa onatti dhaloota baay'ee kaase. Akkamitti simtettee sagalee isaanii diileetii goota. Maal goota waldaa afur keessaa dhoko. Otoo waldaa lafaas ta'e walduma tokkotti tajaajilamta. Ammoo homtuu nan argu jettee waldaa kana giddee keessa teessaa tokkottu silaan tajaajilamne maal goota. Ani bebeektaa sagalee raajotaa bichaan dhaggeeffadha sin jedheera. Sagalee raajii harrumaa baay'ee nan dhaggeeffadha. Baay'ee sinaan hordofa jechuudha isaan. Baay'ee tokkoon sitti gadda. Raajiin raajii caalu wangeela. Wangeela ka jettee dubbistaa sagalee raajotaa qofa kan reebdu ati. Haadha kun adiisiyan. Dhugaa baay'ee tokko laatetta. Raajii harrumaan qallaalii raaja seete inceeta hin baata laat balballi si duraa banan. Akkattinni raaju. Mua gifti ko anin ceeta hin baatan hin jedhu yoo dhabame akkaataa hin baanu akkaataa keessa baanu kan nutti mun dhabame malee ani nama fudhadha kana dhiisee haadhoko. Sin jedheera raajiin bara dhumaa keessa raajonni sobdoonni hin ka'u jedhanii yaa gifti koo dubbii sagalee waaqayyootiin qorii ilaali malee sanistee fudhatin. Aadaa bakka mee deeme haadha koo mee deeme raajii harrumaan naa bilbilaa jira iyyuu deeme mee. La miseejii na barreessi. Nagaan gooftaa siif haa ta'u obboleettii akkam jirta nagaa keetii baay'ee guddaasaa eebbifame. Raajiin ani raajii irratti ameen jetteetu barreessite waldaa gubbaa irratti ansi argee kanaaf waaqayyo akeeka sirraa qaba hin sodaatin si wajjinan jira siin jedha oo natti tole dhugaa baay'ee raajii isaa kanaaf an barreesse. Naa bilbile heeloo raajii nagaan gooftaa isiniif haa ta'u. Akkam nagaa keetii obboleettii ani raajii harrumaan jedhama nagaa kooti akkamati jirtaa? Baay'ee nagaa kooti galata waaqayyoo raajii sirraajanitti hidhaan koo siikkateera baay'ee isinitti boqote dhugaa. Eeyyee anis amiinati jette sanarratti akkuma sii ta'e akkasuman argeessiin jedhe sii ta'een jedhe bakka baay'ee akka sii ta'es keessa kootiidha umanatti beeksise siin jedhe. Ameen naafaa ta'u mallee jedheera. Mee jilbeeffadhu mee ammallee waaqayyoo siifan kadhadha. Mee jilbeeffadhu. Tolee nan jilbeeffadha rakkoon qabu hojii wayii lafa harkaa qaba bakka isa lafa kaa'in jilbeeffadha. Bakka jilbeeffadha. Waay galanni siifaa ta'u waa'ee obboleettii kana. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ila obboleettii koo ila inceeta sin jedhe hin dabarta ila waan guddaa waan akka darajaala ila amman argaa jira sin jedhe waan guddaa dura keettila akkanattan arga akka waa fooqii wayi maali yaa gooftaa kun jedheen gaafadha kaa fuula qulqulluu maalaan jedhala ganaa laala obboleettiin kun hin guddatti sin jedhela. Hin bal'atti hin guddatti addunyaadhaaf fakkeenya taatedha. Ila nan ishee guddisa nan ishee bal'isa naan jedha waaqayyo. Ilaalaal hin ceeta siin jedha hin baata siin jedha. Ameen. Dhiiruma baata siin jedha uma baata. Galanni waaqayyoof haa ta'u eebbifamaa. Tole amiin wajjumaan jirra hin sodaatin siin jedha hin ceeta. Mee akkamati gaa'ela hoo qabdaa? Mee dhugaa isa gaa'elaa kana sinitti madhaafiyyuu bakka mucaanillee baay'ee na jaalata. Haa ta'u garuu ani immoo adduma baafachuun barbaade maqaan isaa Boonaa jedhama baay'ee na jaalata garuu mee nama waaqayyootis mee sinumta danaa baasaa mee irratti naa kadhadhaa.
siifan kadhadha tole tole. Maaloo yaa Waaqayyo immoo keen micoo kanaa bilbila kan maalan godha kajoole dhugaa Waaqayyo. Maaloo bara kana keessa raajota sobdootatu ka'e kan fakkeessanii jiraatan kan dhugaa dubbatanii kan soba dubbatan adda baafachuu dadhabneerra. Maalan godha obboleettiin kun wangeelan qortee laaltu callifteetumatti deemti. Maaloo yaa Waaqayyo obboleettii kana hubannaaf ogummaa kennee keen bilbilaaf immoo. Heloo obboleettii koo fedho nagaan gooftaa siifaa ta'u akkam jirta nagaa keetii? Baay'ee nagaa kooti galata isaa oduu gammachiisaa. Maalidha oduu gammachiisa naadoo koo? Raajii harrumaan naa bilbileetu ture. Baay'ee laalii hin ceeta hin baata darajaa guddaa fuuldura kee jira. Hin bal'atta hin guddatta naan jedhe. Ila gammadee ililche gammachuu isaarran ture. Okay. Ani raajii sitti dhufu qorii ilaali siin jedheera. Hin ceeta hin bal'atta siin jedhe garuu akkaataa ittiin keessa dabartu akkaataa ittiin bara kana keessa dabartu akkaataa ittiin bara kana keessa ceetu bara ulfaataa kana keessa akkaataa ittiin dabartu sitti meera. Maallatti maree sammuu Waaqayyoon na kadhate ka bakka Waaqayyoon kan itti agarsiise natti hime akkuma olii dhageetti dhufee natti hime ka. Lakkii yaa obboleettii koo bara dhumaa keessa raajonni sobdoonni hin ka'u. Gubbaan isaanii gogaa hoolaa uffatu keessi isaanii immoo yayyiidhaa jedha. Kanaaf yaa obboleettii koo qorii adda baafadhatii waan maargite raajidhatte itti fiigi. Sagalee raajotaan dhageenyisiin hin jenne lakki raajiin dhugaa jiru moo hin jiru kan jedhu qorii adda baafadhu siin jedhan. Mee deemi haadha koo mee naa bilbilaa jira deemi. Ani hin beeku garuu kaa anarratti xiqqeessee si gorsu kana gaafaati boorsu hin jira. Yaada keeti hundumaafuu Waaqayyo si wajjin haa ta'u nagaa keetti. Raajii armaan naa bilbileera ka. Heeloo nagaan gooftaa isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii raajii? Baay'ee nagaa kooti galata Waaqayyoo si'aati kana bakka hafuurumti Waaqayyoo na abboomna na sii bilbilee siin jedhe. Na abboomee dhaabiftee jechuma na dhoowwe. Ila dhaabiftee jechuma na dhoowwe bakka irra bulaa na urgufee na kaase siin jedhe. Maaloo maali nagumaan moo maallatti muudha firee? Maaloo jennee fadhu siin jedhe. Waa'ee gaa'ela keeti uf Waaqayyoodha. Ilaa lubbuu kana oolchuu keetiif galanni siif haa ta'u. Lubbuu kana oolchite haleluuyaa gara koo dhufaa jira haleluuyaa ila yaa Waaqayyo lubbuu kana oolchi. Ilaa mucaa boonaan jettu ila ati gaa ila kooti na jaalata kan jettu sun ila boqonqa guddaa wayiitti ilaa jaalalaan si qabee kas oofaa jirula. Hafuurri Waaqayyoo natti agarsiisa siin jedhe obboleettii koo fedha ishee maali jedhee gaafa Waaqayyoon gaafadhu. Ilaa namni kun diraamaan taane irratti hojjete obboleettii kana. Ilaa mudoo itti godhee ishee cabsee karaa tambisuufi kan jedhu. Ila hafuurri Waaqayyoo gara kootti fida. Waan obboleettii kana oolchiteef galanni siif haa ta'u. Obboleettii kanatu caba oole haleluuyaa ulfaadhu Waaqayyo. Waaqayyo galateeffatu jarra qaboonni takkana na godha. Hin boo'in Waaqayyo immoo si oolchera madaa kee argeera. Ameen naaf eebbifamaa. Tole eebbifame siifan kadhadha irra deebi'e. Nagaa eebbifamaa. Hayyaane nagaan gooftaa siif haa ta'u. Akkam jirta nagaa keetii? Anis baay'ee nagaa kooti galata isaa. Akkamatti jirta miti? Baay'ee nagaa kooti galata isaa. Maali isaati kana maaliif naa bilbiltee haadhoo koo nagaadha miti? Maaloo ayyaane mucaa boonaa akka malee akkan jaaladhu hin beekta. Garuu raajiin natti dhufe natti raaje. Amma immoo waa'ee gaa'ela hin ceeta hin baata siin jedhe
jettee dadhabna waa'ee gaa'ela keetii si raajuutti deebi'e. Lakki obboleettii koo gaa'ela namaa keessatti nama miti kan seexana miti kan seexana namatti ta'u namadha. Kanaaf qorii adda baafadhu jilba keetii waa'ee gaa'ela keetii adda baafadhu. Mucaa kanaan akkasuma jettee walitti adda hin bahin. Ati immoo na dhiisi. Heloo yeroof akkam jirta nagaa keetii? Baay'ee nagaa kooti galata isaa har'uma akkam jirta nagaadha? Baay'ee nagaa kooti amma gara kee kanan dhufee fi sila wanti ittiin jiraannu hin jiru wangeelan daldalaa har'a yeroodhaaf hin daldalaa garuu boru sila akka salphannu hin beennaa obboleettii fedhashii jedhamtu sana dhaqiitii mucaashii jaalattee jirtu boonaa jedhama. Kanaaf dhaqiitii bakka akkasitti mul'ata kootiin nan argee mucaan kun bakka allayyaatti si oofaa jira nama siin taane gaa'ela. Bakka waaqayyo immoo si ol jedha jedhi itti raajii dhaqiitiin beekta silaayii bakka. Dhaqiitti raajii. Tola dhaqeen itti raajii. Hamman itti raajii asiin jedhe maaliin jiraanna sila dhaqi. Faarfannaa keenya sana akka jennee faarfannaa jedhe. Yaa yeroo koo yeroodhaaf jiraanna har'a garuu dhugaadha hin nyaanna boru garuu dhugaa hin salphanna boru garuu dhugaa hin salphanna har'umaa koo har'umaaf jiraanna boru garuu dhugaadha hin salphanna har'a garuu wangeelaan daldalaa har'a garuu wangeelaan daldalaa boru garuu dhugaa hin salphanna boru garuu dhugaa hin salphanna mana keenya galgalaatoo maaloo maaluu mamalannaa. Haa ta'u har'uma nyaanna dhaqiitti raaji. Tole. Heloo obboleettii koo nagaan gooftaa siif haa ta'u akkam jirta nagaa keetii? Ani raajii yeroofan jedhama. Bakka hawwatuma rafaa jiru abjuu kiyya keessa na kaasee maqaa keelleen beeku malkii keetis hin beeku. Bakka waa'ee gaa'ela keelleen beeku akkanumatti na kaasee dhaabiftee jechuma na dhoowwee gara kee kanatti mul'anni gara kee kanatti na ergaa jira. Ilaa nan kadhadha. Ilaa obboleettii koo obboleettii kootu badiinsa oole. Ilaa obboleettii kootu caba garmalee oole galanni siif haa ta'u. Obboleettii koo gaa'illi gaa'elaaf karoorfattee jirtu mucaa boonaa jedhama. Boonaa jedhama. Boonaa kana ija keerra kaawwattee jirta. Namni kun sin jaaladha sin jedha garuu boqonqa guddaa fuula kee dura jiru tokkotti argaa jira. Maali jedhee gaafa waaqayyoon gaafadhu namni kun bakka attaallalee jaalala keessa galchee waan hin taane ishirratti hojjete bakka cabsee karaatti hambisuu barbaada naan jedha. Yaa waaqayyo maala yaa waaqayyo na oolchuu keetiif galanni siif haa ta'u. Tole obboleettii koo siif kadhannaa. Nagaa kooti itti raajan dhufessin jedhe aaga ammas immoo tiraanya akkana jedheen raajii har'umaa sii kenne waaqeffannaa jedheen dhaqi karaa kanaan irraa nyaanna dhaqi tolaanis nan naqa rakkoon qabu. Eloo obboleettii koo fedhoo nagaan gooftaa siif haa ta'u. Akkam jirtu raajii nagaa keessanii anis baay'ee nagaa kooti galata waaqayyoo. Tole obboleettii koo waa'ee gaa'ela keetii baay'ee keessa kootti akkanumatti na dhaga'ame. Baay'ee tokko kadhachaa ture boo'ee bakka boo'essin jedha. Obboleettiin kun gola ormaa jirtin jedha. Namni tokko
gaa'ela malee nafu akkamutti maal goota waa'ee obboleetti kana jedhedha. Maan koo xuruurfadhe waa akkan ol facaasa siin jedhe. Kalee galgala dhumarra fa'utumarra suura kiyyaaf suura kee fide waluma maddi kat godhee dhaabe siin jedhe. Kat godhee dhaabe. Dhaabe warrati maali yaa Waaqayyo kun jedhee gaafan gaafadhu. Atis akka haadha manaa gaariidhaan bu'aa turte nan beekanaan jedha Waaqayyo. Atis akka kanaa bu'aa turte ishiinis namuma akkanaati akka bu'aa turte nan beekanaan jedha. Amma kanaa Waaqayyo kan ishii qabee ishiillee rakkisaa ture. Heebba ishillee kan qabee rakkisaa ture karaa mucaa boonaa sanaa irraa hambisee siraajii arrumaa kenneef naan jedha dubbiin sagalee Waaqayyo hafuurri qulqulluu gara kootti fide. Galanni Gooftaaf haa ta'u, galanni Gooftaaf haa ta'u. Haa ta'u bakka rakkoon qabaamee namni jedhe fudheera. Eebbifamaa. Tole bakka haa eebbifamee irratti kadhadhan irratti kadhadha nagaa keenyaa ta'e. Eloo obboleettii kiyyaa fedhoo nagaa keetii ana raajii yeroof hin jedhama akkamatti nagaadha miti. Baay'ee nagaa kooti galata Waaqayyoo akkam nagaa keessaniisin. Anis baay'ee nagaa kooti. Maaloo nan kadhadha waa'ee keetiif obboleettiin kun akkamitti gaa'ela malee hafti jedhee baay'ee tokko nan kadhadha nan bu'a fuula Waaqayyootti. Achirraan kan ka'e kana caalaa nama tokko sii kennan arge nama tokko ani garuu nama isaas maqaa isaatiin beeku bifti isaalaan nama magaala waan ta'eeti maqaa isaa Arrumaa jedhama namni kunii fi innis yeroo baay'eedhaaf akka fuula Waaqayyootti bu'aa ture Waaqayyoo natti agarsiisa nama kana isaan kana lamaan Waaqayyoo eebbisee walii kenne naan jedha. Nan galateeffadhe dhugaa Waaqayyoon guddaa isaa eebbifama. Waaqayyo immoo dhugaadha karaa tokko nama cabsee karaa tokko immoo nama hangatu caba ofiitti jechuudha. Baay'ee nan boo'ee gaala kiyyaatti boonaa sana mucaa nan jaaladha ture jarra kaawwadhee ture. Egaa inni hin taane immoo garuu Waaqayyo immoo nama sanaa kaaseera. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu eebbifamaan siniin jedha. Obboleettii kiyyaa waa'ee gaa'ela kootii kanaaf immoo obboleettii kiyyaa ayyaanettani madha. Heeloo ayyaane nagaan Gooftaa siif haa ta'u akkam jirta nagaa keetii? Baay'ee nagaa kooti galata Waaqayyoo sagantaa yoo si baase silaa irratti argamuu dhiifte jedheetuman callise haadhoo koo. Eeyyee baay'ee oduu gammachiisaa tokkotu jira. Innis maalidha? Raajii Arrumaan gaa'elaaf akka Waaqayyo ana kenneef natti himee ture. Boonaani kan kee miti jedhee boqoon qasi buusa jedhee sitti raajee waarrateet ofiisaati immoo sina kenne siin jedhee dhaloonni baay'een dhaloota kan nyaachaa jiran dhaloota kan karaatti hambisaa jiranii akkaataa kanaani yaa obboleettii koo ani raajii kanarraa of eegisiin jedhee jira jechuudha. Gaa'ela namaa keessatti seexana miti kan seexana namatti ta'u namadha gaa'ela namaa kaniin gaa'ela kee hin diigin maali Waaqayyoon akkamittiin otoo ati gaa'ela qabduu otoo ati abbaa manaa qabdu isa kana fidee akkamitti sii kenna Waaqayyoon? Akkamitti Waaqayyoon nama tokkoof gaa'ela lama dhaaba? Akkamitti Waaqayyoon gaa'ela nama tokkoof gaa'ela lama dhaaba? Inni raajii sila ta'ee fi Waaqayyoon immoo dabalee sii kennamu akkamitti ati silaa nama tokko akkamitti nama dhaaba? Amalli isaallee yoo sirrii ta'e Waaqayyo si sirreessuu isaasiif. Ani hin beekuwan yaada keetiin hin beekuwan. Ani yaa obboleettii koo raajii kana qorii ilaali siin jedheera. Eenyudha jette maqaan isaanii? Arrumaa fi yeroof kan jedhamtu natti raajee ture. Maqaadhuma isaaniiyyuu arrumaafan nyaadha jecha isaati natti fakkaata. Yeroon immoo yeroodhumaafan jiraadha jechuu isaati. Kanaaf irraa of eegisiin jedhee jira. Lakki. Mee deemi naaf bilee jira. Arrumaan. Heeloo Arrumaa nagaan Gooftaa siif haa ta'u. Nagaa kooti galata isaa. Ilaa keessa koo seente siin jedhe keessa koo seente haadha manaa gaarii haadha manaa bareedduu haadha manaa giiftii mee suura keenyaaf ergi bareedduu koo bohaarsituu koo sin jaaladha siin jedhe ila seenaa jireenya koo sitti maxxafa ati haadha manaa kooti marii kooti waan taateefu keessa keenan dhoffatin keessa koo sin dhoffadhu an akkuma beekamu akka sagaleen koo guddaa kana sitti fakkaatin ila waggaa 22 siin jedhe reefuman ta'a bakka manuma Waaqayyoo tan godhadhe raajummaadhumaanidha
Ila raajummaadhuma xinnummaa kiyyaa kaasee narraaja wangeela kanaaf nanni wangeela kanaaf baay'ee nan naaffadha. Bakka la akkasumatti bakka mana gargaaree waaqayyo lafa wayii bitachaan jira mana irratti ijaaruuf faalleen barbaachisaa atis immoo yeroo dhuftan keessatti boqottu gaa'eladha waldaatti beekoonee godhannan siin jedhe. Tole rakkoon qabu gooftaan isin haa eebbisu. Ana jechuun isin jechuudha nama waaqayyooti isin nama na rakkoo hin qabu bakka. Ammaa fi 41,000 na harka jira. Isinittan ergaa boodatti immoo hojjedhee wanta dhibu immoo hojjechuu dandeenya rakkoon qabu. Tole rakkoon qabu bakka ergi tutturinii bubbuliniiti ergi bakka rakkoon qabu. Ana jechuun si jechuudha maa rakkoon qabu. Tole bakka nan erga eebbifama. Yeroof nagaan gooftaa siif haa ta'u. Akkam jirta nagaa keetii yeroo baay'ee nagaa kooti mee akka maalirraan geesse mee akkami mee dhaqeen immoo itti raajaanis lakki dhiisi kanaan booda uma harka keenya galte umaan taatama birrii bichaa adda fudhachuudha. 40,000 dhufaa 20,000 addaa fudhannaa booda sirrumaa nyaannaa booda bilookii ishii goona. Okay rakkoon qabu. Okay. Keen bilbila bakka dhaqee jiran ergee fi keen bakka risiitii ittiin birrii fudhatuun ergaaf. Hello, harma nagaan gooftaa isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii? Baay'ee nagaa kooti akkamitti jirtaa naguma ergitee waan ofii koo ergitee damma koo daamuu koo ergitee waan ofii koo tiyyaa koo hiriyaa koo ergitee ergeen jira guddaa isaa eebbifame dhaqeen baasaa siin jedhedha mana akkamii siin jedhedha mala ila qosoora isaa sii erga istaayilii itti ijaaruudhaa jedhu qoyqoo siifan erga tolee eebbifamaa. Tole obboleetti koo fudheera 45,000 ta'e 45,000 guddaa isaa eebbifame bakka rakkoon qabu dhaqeen ittiin ijaaraa bakka rakkoon qabu chaawu. Tole eebbifamaa. Mee qoyii bakka miicciyoo kanatti immoo himu akka inni birrii kanatti ergee ittiin himu jechuudha na arrabsitii ittiin himu calliseen bakka waaqayyummaa nan kadhadha boona silaa bilookii godhee oonaa bilbileera. Elo obboleetti kiyyaa fedhoo nagaa keeti miti ni baay'ee nagaa kooti galata saayii lafa sana mana bibbitee maal jedhee kana ammayyuu 50 bakka waan akkasii barbaada yoo si harka jiraata ta'e 30 namarraallee fuudhitii ergimee maalan godha kaayaa waaqayyo 30 ammoo qabu waan ammoo harka bakka qomeeriyaa kiyya tokko kan bilbilaa obboleetti koo ayyaanee bilbileetinani 30 akka hinnaa liqeessitu gaafadha. Hello ayyaane nagaan gooftaa siif haa ta'u akkam jirta nagaa keetii baay'ee nagaa kooti galata isaa akkamati jirta anis nagaa kooti galata isaayii maal rakkadhe dhimma wayiitii fi birrii 30 na gaafatanii jiranii 30 harkaa qabdaa naa liqeessime maali maatii keetu rakkate moo maaltu rakkate 30 si gaafata obboleettii koo. Lakki raajii harrumaanii gaalaaf na kenne naan jedhee dhimmi koo dhimma keetiin jedhee lafallee bitaa akka jiru suura isaanii ergee bakka dura 45 irratti ergeera amma immoo na hanqate 30 naan jedhe beektaa. Maaloo yaa obboleettii koo akkamitti 45 irratti ergeera maatii keetiif hin ergine amma sana maal taate obboleettii kooti raajiin maaloo yaa obboleettii koo maal taate maa badda maa kufta karaatti maaloo yaa obboleettii koo bara kana keessa wangeelan kan daldaalu akka baay'atee jiru sitti leera. Maal taatee badda maaloo yaa obboleettii koo tolchitti maaf nyaatamta maaf karaatti hafta maaloo yaa obboleettii koo maaloo haadha koo na dhiisime yoo qabaatte na ergeeti lakkan hin qabu sitti hin kennu na dhiisi ila itti gaabbita in boossa in cabda karaatti hafta yaa obboleettii koo of na dhiisime haadha koo bakka chaawu namarra warra bira taa'urraa liqeeffadhee gaafi chaawu koo bakka naa kennanii dhunan ergaaf. Hello harruma. Si galcheen dhufe bakka dhaqi fudhadhuuti ijaarii bakka rakkoon qabu ishii tole eebbifame. Eloo yeroof nagaa keeti miti baay'ee nagaa kooti galata isaa hangamtu dhufe har'a 30 dhufe 15 dhugaa bitire koo bakka bilookii godhi bakka bilookii godha 75 irraa fudhannee bilookii ishii godhi. Okay anis bilookii godhi asis bilookii godhi.
Tole obboleettii keenya guddaa eebbifamii si jaalanna si kabanya baay'ee nu oolchite baay'ees nu gargaarte nuti haadha manaa hundi nu lamaanuu haadha manaa qabna garuu haala kanaan wangeelan daldallee nyaanna akkuma bara dhumaa keessa raajonni sobdoonni hin ka'u jedhan nuti isaan keessaa tokkodha kanaaf kan haftetti kan irraa hafteef dhalootaaf barumsa dabarsi nuti nun argattu bilookii si goonerra chaa'u nagaatti yeroof harrumaa nu lachuu tokkuma maqaa keenya irraa maaf hin barreeti. Way salphatte kaa'ee sanna kakaa wayyoo 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 guyyaan natti dukkanaa'e wayyoo 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 sanna kakaa wayyoo yaa waaqayyo maal natti fuute wayyoo sanna kakaa wayyoo hojjedhe waggaa kana gidduu jinti beeti namaa talamne maal jedhe gaala kootiin isa adda bahee sabbaa kootiin seenaa kaa babbade 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 ni kee obboleettii sanaa bilbilaamme Hello obboleettii koo fedha ishii nagaan gooftaa siif haa ta'u maal taate wayyaa gaddaarra kaawwattee jirta profaayilii kee maal taate haadhoo koo maaltu sin jalaa du'e moo maaltu maal ta'e mee natti himi maaloo na dhiisi maaloo na dhiisi maaloo na dhiisi maaloo na dhiisi dhugaa gubadheera maaloo na dhiisi giddaatti na gorsitu adda baasinaan jette si dideen deeme kala maaloo riyaa kootiin addaan bahe abbaa manaa kootiin barree kootti namne riyaa kootti namne wayyoo wayyoo miseeji isaan naa barreessan achi ergaa dubbisi tole obboleettii nagaan siif haa ta'u nuti anaaf raajii yeroof raajii arrumaa jedhamna hojiin keenyas isa kanadha kanaan daldaallee nyaanna wangeela dawoo godhannee raajii bara dhumaa keessa sobdoonni hin ka'u jedhan keessaa nuti tokkodha kanaaf obboleettii keenya maqaa keenya irraa maaf hin hubanne nuti haadha manaa qabna lammata hin dogoggorin siin jenne irraa bilookii si goone irra siin jenna wayyoo wayyoo ani yeroon sitti mo'aadhoo kooti naaf hin hubanne kanaaf ammasii ati dhalootaa fi ergaa kana dabarsuu qabda jechuudha kanati irraa hubatte kan irraa baratte kanaaf ati ammasii aduun guyyaadha ammasii hojjettee itti dhufuu dandeessa jechuudha akka kana keessa kaa'anii jiran akka raajonni sobdoonni bara kana keessa dhalootaan taalalaa jiran dhimma gaa'elaatiin qabanii dhimmoota garaagaraatiin obboloota attaalalanii gaa'ela isaaniitiin illee adda baasanii qabeenya isaaniillee karaa irraa nyaatanii ati immoo dhalootaa fi barumsa kennuu qabda kanaaf mucaa kee yookiin immoo abbaa manaa kee boonadhaan illee walitti sin araarsa kanaaf birrii keetiifis immoo hin dhiphatin birrii meeqa sirraa nyaatanan birrii 75 sabbaa kun naqaane walachiisa waan san naqaan lakki si bukkeen dhaabbadda sin gargaara haadhoo koodoo sitti muyi kan kana taatiin raajii caalu wangeela otoo wangeela dubbifadhu siin jedhu diddee kana taate kanaaf rakkoo hin qabu waaqayyo immoo si gargaara isaati cabde isaati karaan beekamne karaa sitti ergameetoo wanta sobaa dhugaa sitti fakkeesses nyaatan kana waaqayyo immoo arraaf isaanitti fakkaate malee hojii isaanii hin argatu kanaaf ati immoo dhalootaa fi barumsa kenni siin jedhaa amma isaati kanaaf carraasii kenneera. Tole nagaarra caaluu nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa inni dhumaaf darban qabne isiniif haa ta'u obboloota koo hafuuraa ani maqaan kan koo fedha ishiin jedhama kanaaf hojjettu diraamichaa keessaa tokkon ture ani yeroo baay'ee waldaa baay'eettan qabamee jiraadha sagalee raajotaa malee hin dhaggeeffadhu sagalee ijoollee biyya harabaa baay'ee diileetii nan godha bakka waldaa garaagaraa keessa sagalee raajotaan reeba otuman kanaan jedhuutiin raajonni lama ofii isaaniitii maqaa abbaa manaa kollee na gaafatanii bakka waan abbaa manaa kollee na gaafatanii dhufanii naa raajanii isaan ofii isaanii keejjina irratti hojjetanii akkan abbaa manaa kootiin illee adda ba'u akkan isaaniif illee birrii herbuu bakka qabeenya kiyyallee narraa nyaatanii abbaa manaa kollee adda irraa baasanii callisanii ani sagaleedhuma raajotaa sana qofan dhaggeeffadha dubbii sagalee waaqayyoo hin dhaggeeffadhu calliseetuman kan isaanii bichaan reebaa raajii isaan natti raajanis immoo hin ceeta hin dabarta kan jedhu malee akkaataan ittiin ce'u bara kana keessa akkaataan ittiin darbu namni
sagalee waaqayyootiin na gorsuu hin jiru jechuudha. Anis kana hordofaan ture yeroo obboleettiin koo ayyaaniin na gorsitutti gorsa ishee fudhachuu dhiisee anis raajonni kun dhugaadha dhugaa raajii jedhee isaan duukaa bu'aa ture. Garuu har'a immoo qabeenya kootis narraa nyaatanii abbaa manaa kootiinis adda na baasan jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo dhaloonni akka kootii kan jirtan yoo jiraattanii kanaaf gaa'ila kan argamus gaa'illi dhugaanis namni tokko sitti dhufee gaa'illi keessus siin ta'u yoo siin jedhe lakki dursa waaqayyo irraa adda baafadhu. Dhuguma yaa waaqayyo gaa'illi kun naan ta'u jedhite adda baafadhu. Gaa'ila keessanis adda hin baay'ina. Birrii keessanis godhatti hin cafacafina. Yaa obboloota koo kanaaf namni akka kiyyaa yoo jiraattanii yaada keessan akka kanarraa kaaftan isiniin jedha. Gooftaan isin haa eebbisu yaada koo xumureera. Amma raajiin kunis akka raajii sobaa dhuguma jiru ani baree adda baafadheera. Kanaaf dhaloonni akka kiyyaa yoo jiraattan kanarraa yaada kanarraa akka deebitan isiniin jedha. Ani kinoo deebi'eera. Ani gara waaqayyoottis deebi'eera. Gara dubbii sagalee waaqayyoo dubbifachuuttis deebi'eera. Irraas baradheera isiniin jedha. Barumsa isiniif ta'a jedhee jirani eebbaaf ta'a isiniin jedha eebbifama. Tole obboleettii koo fedhashii guddaasaa eebbifamii waaqayyoon bara jireenya kee haa eebbisu. Dhaloonni baay'een amma ija isaaniitiin argan yookiin amma isaan irra ga'utti toledhanii namaa fudhatanii baganaaf argiten siin jedha. Kanaaf dhaloonni akka obboleettii keenya fedhashii hin jirtu yoo ta'e raajii caalu wangeela jedha dubbii sagalee waaqayyoo. Fakkeenyaaf ijoolleen baay'ee sagalee raajotaaf akka isa kana reebu tole jedhanii kan nuti biyya arabaa keessa dhaabbannee gola arabaa keessa dhaabbannee too nuti tajaajilamnu namni dhaggeeffatu hin jiru. Kanaaf ani sagalee raajis immoo dhaggeeffatina osoo hin taane sagalee raajota dhufu dubbifadhaati dubbii sagalee waaqayyoo keessatti madaalaa ilaalaa isiniin jedha. Kanaaf waaqayyoon bara jireenya keessa haa eebbisu. Waaqayyoon hunduma keenya hubannaa ogummaa kennu. Dhaloonni baay'ee waan akkanaatti badaa jiran isiniin jedha. Dhaloota baay'ee waan akkanaatti kufaatii jira obboloota kooyi. Kanaaf warri raajota as keessa jirtan immoo dhiifamaan kanaa gootanii wantoota baay'ee waan argineef isiniin jedha. Isinan jaaladha isinan kabaja. Asuma irratti xumuraa waaqayyo yoo na gargaare immoo kutaa biraa walitti deebi'uu hin dandeenya. Nagaan waaqayyo dachaa dabalee isiniif haa ta'u eebbaaf ta'a. Shaaloom shaaloom.